ja'arraa fi biseenni wal wajjin gabaabsine waaqayyoo hojii gara dubbii sagantaa waaqayyoo akkasita. Mana waaqayyootti yommuu walitti miila kee eeggadhu dhaga'uudhaaf walitti dhaga'uun aarsaa isa warri gowwoonni dhiyeessan irra hin caalaa isaan waan hamaa hojjetan iyyuu hin beekanitti jedha. Macaafa faarfannaa 40 lakkoofsa 6 irra kan jiru akkasita. Ati qalmaa fi kennaa midhaaniitti hin gammanne qalma hubamuu fi aarsaa cubbuus ati hin barbaanne anaaf garuu gurra banamaa hin kennite. Yommuu sani kunoo ani nan dhufaa maraa macaafa keessatti anaaf kan ta'u caafameera jedhee galata waaqayyoof haa ta'u. Mee mataa keenya gadi qabannee waaqayyo akkamitti dubbatuu fi gabaabsinee kadhanna. Obboloota koo egaa akkuma dubbii sagalee waaqayyoo jedhe egaa ani nan dhufaa maraa macaafa qulqulluu keessatti anaaf kan ta'u maal ta'eera jedha caafameera. Kan dhufne dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan kan dhufne waaqayyo akkamitti dubbatuu fi kan dhufne waaqayyo ergaa guyyaa har'aa kana isa nuuf jedhee caafamee jiru sana akkamitti dubbatu dhufne isa waaqayyo akka laphee keenyatti dubbatu yaada keenyatti qalbii keenyatti dubbatuu fi akkuma dubbii sagalee waaqayyoo sammuu keenya naa bane jedhee qalbii banamaaf yaada banamaadhaan keenya dubbii sagalee waaqayyoo dhaggeeffannu. Waaqayyo gooftaan keenya guddaadha. Si galateeffanna waaqayyo galanni siif haa ta'u. Gaarummaa kee tola kee faraara kee hundumaaf maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Eebbee siksitee yaa waaqayyo gooftaa guyyaa kana waan nu laatteef ulfaatu. Amma immoo yerootti dubbii sagalee kee dhageenyudha yaa waaqayyo gooftaa dubbii sagalee keetii humnaan nutti dubbachuun jaalatee nuuf haa ta'u. Macaafichaa hubataniif sammuun isaanii banameef jedhamee akkuma caafamee jiru maqaa Kiristoos Yesuusin sammuu banamee dubbii kee hubatu tokko tokko keenyaaf kenni. Dhageenyetti akka jiraannuuf yaa waaqayyo gooftaa ati nu gargaari. Dubbii sagalee kee akka humnaan dhageenya akka dhageenyatti jiraanne kan nu godhu yaada qalbii keenya fuudhee fi iddoo kana kan jiru humna maqaa kee maqaa gooftaa Yesuusin nu gidduutti kan rukutame haa ta'u. Sammuu keenyarraa yaada keenyarraa qalbii keenyarraa maqaa Yesuusin haa cabu. Ati waan hundumaa gochuu dandeessaa nu gidduutti argame hojjetu. Ilaa yaa waaqayyo gooftaa yeroo waa'ee koo dubbachuuf dhaabbattanitti waan dubbattaniif yaadda hinaa isa isin otoo hin ta'in hafuura koo qulqulluutu waan dubbattan arraba keessa bira sinii kaa'a jedhamee caafamee jira. Yaa waaqayyo anuuf keessaa fuudhee kan saba kanatti dubbadhu hin qabu dubbii ijaaru dubbii gaaffii deebisu dubbii hidhaa hiiku dubbii dhukkuba kamittuu nama fayyisu yaa waaqayyo situ qabaa dubbii kee arraba koo irra kaa'i. Humna maqaa Yesuus Kiristoos yaa waaqayyo gooftaa arganii hojii kee hojjedhu waan nu dhageesse hundumaaf galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusin ameen. Galanni waaqayyoof haa ta'u akkam jirtu. Iddoo amma isin dubbise kana miti kan irraan barannu hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaafnee dubbii sagalee waaqayyoo kan jirudha kan nuti wajjin barannu garuu kan akkuma seensaaf naa ta'u jireenyi iddoo kana itti seeni. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Maaliif dubbii sagalee waaqayyoo qommaa dhaggeeffannee yeroo gara mana waaqayyoo dhaqxu dhaga'uu duwwaadhaaf dhaqii dhaga'uun haasaa warri gowwoonni dhiyeessan irra hin caalaa jedhame jire. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo dhaga'uu dhufne waan ta'eef dubbii sagalee waaqayyoo wajjin haa dhaggeeffannu. Waan jechuu barbaadu garuu obboloota koo dubbii sagalee waaqayyoo kuni dubbii sagalee waaqayyoo kuni yeroo akkatti taa'u caafata qulqullaa'aa. Ni dire kun caafata qulqullaa'aa yeroo akkasitti taa'u jechuudha. Caafanni qulqullaa'aa kun akka jiru seexan nu beeka. Hundi keenya yommuu beeknu jechuudha. Garuu kun kan inni hojjechuu danda'u gaafa dhageenye laphee keenya keessa keenya hojjechuu danda'a. Gaafa ofii keenyaan dubbifannee sagalee nuti dhageenyu sun sagalee waaqayyooti. Ameen. Yeroo akkatti taa'u caafata isinii jedheera. Gaafa dubbisuun nan dubbisa sun hankoomiti waaqayyooti. Gaafa ofii dubbifattan isin dubbifattan sun kan eewuti kan waaqayyooti. Inni gaafa laphee keenya keessa jiraate humna hojjetu qaba. Fayyoon obboleessi keenya torba darbe nu barsiiseera. Humna hojjetu kan inni qabaachuu danda'u yoo laphee keenya keessa jiraate. Kanaaf dubbii sagalee waaqayyoo kana yeroo dhaggeeffannu yaada keenya qalbii keenyatti ilaannee haa dhaggeeffannu. Dubbii iddoo kana dubbatamu kan namaa miti kan waaqayyoodha. Sagalee waaqayyoo humna hojjetu qaba. Hojii ergamoota boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa
eddate inni dubbisa akkasii. Saa'ol ammallee bartoota gooftaa doorsisuudhaaf ajjeesutti bambanaa gara hangafa lubootaa dhaqe. Warra daandii wangeelaa irra adeeman yoo argee doorsisa dhiirotas ta'uu dubartootas ta'uu fi eegala Yerusaalemitti fiduudhaaf barbaade. Kanaaf isa ajaja manneen sagada Damaasqootti akka isaaf caafuuf hangafa lubootaa gaafate. Utuu adeemuutti Damaasqootti dhiyaate kunoo dhiigata ilmi Waaqa irraa naannoo isaatti balaqqeesse lafa dha'ee Saa'ol Saa'ol maaliif na ari'attaa jedhu dhaga'e. Inni immoo eenyuti gooftaa jedhee sananichis deebisee ana Yesuus kana ari'attu garuu kai gara mandiraatti dhaqi waan gochuun siif ta'us sitti hin himamaa jedhe. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Mata duree akka jiratu wajjin baranna. Waaqayyo waan gochuun siif ta'u sitti hima kan jiratu wajjin baranna. Ameen. Amma akkuma fedhe isinitti hime ana miti kun dubbii sagalee Waaqayyooti. Waaqayyo waan gochuun siif ta'u sitti hima beeki. Hunduma keessanittuu hima. Wanti Waaqayyo nutti immoo dhugaadha. Wanti ta'uu qabdu waan nuti gochuu qabnudha. Karaa nuti irratti argamuu qabnudha. Kanaaf iddoo kanatti Waaqayyo Saa'oliin gaafa qabate gara mandaraan dhaqisiin jiru dhaqachitti waan gochuun siif ta'u sitti hin himaa jedhe gooftaan Yesuus Kiristoos. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Otuu wanta Waaqayyo Saa'olitti hime sana isinitti hin himin dura wanta Waaqayyo Saa'oliin godhe isinitti hime. Kutaa kana keessatti Saa'oliin Waaqayyo waan guddaa godhe. Afur duwwaa godhee immoo miti borota ko wanta dubbisee laatan fi warqee kutaa kana keessatti waan jedhu. Waan gurguddaa afur kan Waaqayyo Saa'oliin godhe. Inni jalqabaan Waaqayyo maal godhe ulfina isaatti mul'ise. Ameen. Waaqayyo Saa'olitti ulfina isaa mul'ise. Saa'ol kun nama Waaqayyo hin beekne, nama gooftaan Yesuus Kiristoos maal akka ta'e hin beekne, nama waan inni godhu hundinuu sirrii isatti fakkaatee godhaa jiru kanatti Waaqayyo gaafa tokko itti dhufeetu ulfina isaa, jabina isaa, waa gochuu danda'u isaa itti mul'ise. Waaqayyo sitti isaa mul'isu. Gaafa Waaqayyo ulfina isaa namatti mul'isu obboloota tokko eessa akka jiru barra. Eenyu akka ta'ani barra. Dubbii sagalee Waaqayyo kana keessatti Saa'ol duwwaa otoo hin ta'in Isaayyaas akkasuma gaafa ulfina Waaqayyo arge eenyu akka ta'e of bare. Ulfina Waaqayyo arguun eenyummaa ofiif nama barsiisa. Ulfina Waaqayyo gaafa argan eenyu akka ta'an of nama hubachiisa. Ameen. Gaafa ulfina Waaqayyo arge Saa'ol lafa dha'e. Lafa dha'eetu sagalee Saa'ol Saa'ol maal naari akka jedhu dhaga'ee eenyuuti gooftaa koo jedhe. Hin caafamne maleessa yoona Saa'olii ati Yesuus maal isin eessatti si argee si argate atoo Waaqayyoodha atoo nama foonfatanii hafuura jechuun isaan hin ta'a. Galanni Waaqayyo baata. Kanaaf Waaqayyo ulfina isaatti mul'ise. Inni lammaffaan Waaqayyo wanta inni Saa'olii godhe ija isaa banee. Iji isaa akka banamu godhe. Iji isaa gaafa baname iji isaa kaleessa nama laalee haree qabee nama reebu. Iji isaa kaleessa daandii jalinaarra deemu. Iji isaa kaleessa waan hin taane arguu malee waan gaarii arguu hin dandeenye. Har'a gaafa baname waan sirrii arguu jalqabe. Waan qajeelaa arguu jalqabe. Waan ulfina Waaqayyoof ta'u ilaaluu jalqabe. Galanni Waaqayyo baatu. Kanaaf Waaqayyo maal godhe lammaffaadhaatti ija isaa banee. Inni sadaffaan hafuura qulqulluudhaan akka inni guutamu godhe. Hafuura qulqulluudhaan gaafa guutaman obboloota kun wanti godhan hundiyyuu toora namaa qabata. Gooftaan Yesuus Kiristoos ergamootaan gaafa ol ba'e maal jedhe? Amma gara abbaan hin dhagaa yoo gara dhaqe isiniif wayyaa. Kan sin gargaaru, kan sin jabeessu, kan sin wajjin ta'u, kan bara hundumaa sin wajjin jiraatu hafuura qulqulluun abbaa biraa isiniif erga. Haleluuyaa. Hafuurri qulqulluun hiriyyaa dhugaa, aantee dhugaa, abbaa fira lammii dhugaa. Kan yeroo hundumaa nama keessa jiraatu nama wajjin jiraatu. Isa abbaa biraa isiniif erga jedhee akkuma abdachiise ergeef. Gooftaan Yesuus Kiristoos iddoo kanatti wanti inni Saa'olii godhe inni sadaffaan hafuura qulqulluudhaan guutame. Hafuurri qulqulluu maa guutu. Hafuurri qulqulluu keessa gaafa jiru obboloota koo haaraadha keessi keenya. Namummaan keenya kun gara deemuu danda'a. Waan barbaanne argachuu dhabuu dandeenya. Nuttis tolu nuttis baduu danda'a. Hafuurichi keessa keenya gaafa guute garuu lafeen keenya jireenyi keenya hafuurri keenya haaraadha. Haleluuyaa. Hafuura qulqulluun guutame inni argaffaa wanta Saa'oliif ta'e hin cuubame. Argitanii wantoota kana keessatti Saa'ol barumsa barataa deemee qaba. Ulfina Waaqayyo gaafa arge waan baree qaba. Hafuura qulqulluun gaafa guutame iji isaa gaafa baname gaafa cuubame waan argee qaba. Kanaaf boodee namni kun reediidha gara waan keessatti arge dhaquudhaaf. Isaayyaasis gaafa humni kun hundumtuu isaa ta'ee cubbuun isaa nuusaa dhiifame utuu ergaan haala kanna ani jira jedhe. Galanni Waaqayyo ba'a. Egaa wanti Waaqayyo Saa'olii godhe arfan isaan kanadha. Maal isin jedhee
ulfina isaa argisiisee ija isaatu banameefi hafuura qulqulluudhaan guutamee hin cuuphame. Erga kana hundumaa ta'eefi wanti waaqayyo akka inni godhuuf ittiin immoo itti dabala obboloota kun hundinuu nuuf iyyuu haa ta'u. Ameen. Akka nuuf ta'uu dhufne waan ta'eef erga kana hundumaa guutamee maal gochuu qaba? Atoo maal gochuu qaba? Saa'ol wanti inni godhaa ture wanta sirrii hin turre obboloota daandii sirrii irra hin turre karaa sirrii irra hin turre namoota waaqayyoo hojjettoota waaqayyoo amantoota waaqayyoo nama hariyatu ture. Garuu wanti godhaa ture sana immoo isaaf sirriidha. Anaaf sirriidha jedheetu hinaaffaa guddaan hojjeta namni kun. Mootota biraa gaggeessitoota biyyaa biraa ajaja fudhateetu ari'ee wanta hundumaa godhaa ture. Garuu wanti inni godhu sirrii miti. Har'a gara sirriitti isa deebisee waaqayyo. Miilillee duraa deebisu. Egaa maal inni wanti waaqayyo akkamitti goonuu nutti himu kan jedhu isiniif gabaabsee dubbachuu barbaada. Inni lammaffaan waaqayyoon ari'achuu dhiisudha. Ameen. Lakkoofsa 3-4 kan jiru akkas jedha. Utuu adeemus Damaasqootti dhiyaatee kunoo diingata ilmi waaqa irraa naannoo isaatti balaqqeessa'ee lafa dha'ees sagalee Saa'ol maaliif na ari'atta jedhu dhaga'e. Diinaa'ol maaliif na ari'atta sagalee jedhu dhaga'ees. Siisan keessan bakka buufadha. Bitiire abbaan darba kan isaa qabatu. Diinaa'ol maaliif na ari'atta sagalee jedhu dhaga'e. Siisan keessan guuttadha. Saa'ol as keessa maqaan Saa'ol jiru. Sirriikan keessa guuttadha. Ilaalaa jiru. Yesuus Kiristoos hafuura maal na ari'ataa jedha Saa'oliin. Argitanii? Akkamittiin Saa'ol Yesuusin ari'ata? Akkamittiin Saa'ol waaqa hafuura ta'e kan ari'ata? Mee ilaalaa. Baay'ee kan na ajaa'ibu tokko egaa paastariin waan baay'ee beekuu danda'u. Ana fiikkootti waan argee dubbadhee gooftaan Yesuus Kiristoos waan lamatti of fakkeesse. Tokko amantoota kanatti of fakkeesse isinitti anatti of fakkeesse kun akkuma arginu kan. Lammaffaan immoo rakkattoota warra hiyyeessota waan nyaatan waan fudhatanitti of fakkeesse miti gaafa balballi mana mootummaatti cufannaan namoonni maaliif nuti maqaa keetiin gurguddaa bolee raajii dubbannee hafuurota uummata baannee waan gurguddaa baay'ee jenneerra akka balbalatti cufte jennaan banaas ni beeku jedhe gaafa beelee namni nyaachifne gaafa dheebote dheebuu nan baanne gaafa daara nan baanne hidhamnaan nan ilaalle jedhe eewwatu of fakkeesse gooftaan warra rakkina kana argaa jiran biyya lafaa keessatti of fakkeesse. Argitanii iddoo kanatti immoo Saa'ol kuni namoota waaqayyoo kan ari'ata gooftaan Yesuus karaatti dhufee maaliif na ari'atta jennaan maaliif itti argamsi ari'ata jechuu isaanii. Luqaas hin caafne garuu asirratti hojii argamootaa kan caafe Luqaasii garuu moo hin caafe maaliif itti argamsi ari'ate maalatu waaqayyoodha maal akkasnaan jetta akkamitti si ari'ata tokkoo humna guddaa dhuftee naannoo lafatti rukkuttaa waaqa jabaa ammaltootaan ari'adhaa jechuu isaanii. Galani waaqayyo Amen. Waaqayyo nu agargaara. Amen. Waaqayyo hin ari'atina. Amen. Anis hin ari'atu. Amen. Anaan illee barumsa guddaa naaf kenne iddoo kuntu. An beekin ari'ataa jira yoo ta'e waaqayyo hin ari'achaa jira. Beekin ari'ataa jira akkuma kana. Walii keenya ari'anna yoo ta'e waaqayyoon ari'achaa jira. Walii keenya dhiibna yoo ta'e waaqayyoon dhiibaa jira. Dubbiin sagalee waaqayyo akkasidha kan maamna ari'attaneedhaa jirana. Yesuus sinitti meera sagalee waaqayyooti. Ankoo miti. Maamna ari'attaa diinaa olleedhaa jira. Maamna ari'atta dammasadhaa jira. Maamna ari'attuu jedhaa jira. Saa'ol iddoo kanatti dhaabbateetu maamna ari'attee yoo inni jedhe eenyuti gooftaa kunni ari'achaa jiru kun jennaan ana Yesuusii kanatti ari'ataa jirtu. Waaqayyo nu agargaara. Amen. Kanaaf obboloota koo wanti waaqayyo akka Saa'ol godhuuf itti hime lammaffaa akka inni waaqayyo hin ari'anne. Hin ari'atina. Wanti isinittis waaqayyo himaa jiru isa kana waaqayyo hin ari'atina. Anis hin ari'atu. Amen. Waadaa gallee baay'ee. Amen. Ta'u hin ari'atu. Nan ari'atina si hin ari'atu. Wal ari'anna taanaan waaqayyo ari'aa jira ulee fudhannee jechuudha kicha namicha isaa. Sosial media kata Yesus Kristus ini wala badhe waaqayyo nu agargaaru waaqayyo ari'ataa jira wala ari'atu keenya godhata kanaaf kana gochuu aaneessu wanti Saa'olitti himame tokko isa kana
inni lammaffaan wanta Saa'ol akka godhuuf itti himamee kallattii deemsa keetti jijjiiradhu kan jedhudha. Argitanii kutaa kana keessa 6 hanga 9 boqonnuma 9 keessa jira 6 hanga 9 kan jiru sin dubbisa akka jedhu. Garuu kai gara mandiraatti waan gochuun siif ta'u sitti inni himamaa jedhe namoonni warri isa wajjin adeemaa turan calluma jedhanii dhaabbatan malee waa dubbachuu hin dandeenye. Isa dubbatu sagalee isaa dhaga'uurraa kan hafe nama tokko illee hin argine. Saa'ol lafaa ta'ee ija isaa yommuu bane waa tokko illee arguu hin dandeenye. Kanaafis harka isaa qabanii Damaasqootti isa galchan. Ilaala karaatti jijjiirama deemee iddoo kana keessatti akka naajetti isiniif ibsuu fedheen. Maal godhe karaan sila Saa'ol irra deemuu qabamee karaa gara Damaasqootti geessaa jirudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa dhufe garuu kai karaa ani si ergu dhaqe. Mitiire karaa kallattiin si agarsiisuu deemee maaliif otuu karaa irra deemaa jiru sun sirrii ta'e itti fufi deemsa keedha ture. Amma garuu itti fufi deemsa kee hin jenne garaan si agarsiisu dhaqii ittiin jedhe. Waaqayyo garaan si agarsiisu dhaqaa godhuu ta'u. Garaan si agarsiisu daandiin sitti agarsiisu irra adeemu karaa irra deemaa jirtu kun karaa sirrii miti. Nama ajjeesu, nama hidhuu, nama reebdereessisu, nama hiiteessisuu, nama rakkisuudhaaf adeemaa jirta. Kun daandii sirrii miti asirra deebiitti hin jedhu. Waaqayyo karaa nu kan jijjiiru. Waan nuti irra deemaa jiru maal fakkaata obboloota koo? Karaa nuti irra deemu maal fakkaata? Yaadni nuti irra deemaa jiru maal fakkaata? Waan nuti maddisiisnu, waan nuti godhaa oollu yeroo hundumaa maal fakkaata? Karaa Waaqayyo jaallatu, wanta Waaqayyo jaallatudha. Isa miti yoo ta'e alasitti maa jira Waaqayyo gara Waaqayyo godhe seerutti godhe. Waaqayyo nu gargaaru. Gara daandii Waaqayyootti gaafa yaada keenya deebisne waan hundumaa gachuu dandeenya. Gara Waaqayyo dhaqaa nu jedhe gaafa dhaqne wanta barbaanne sana bira ga'uu dandeenya. Saa'ol kana hundumaayyuu takkaa yoo inni jetti yookiis immoo otoo nama waan keessatti agarsiisu diduun argitan. Tolee jedhee maduu kaadee argitanii namni kun jijjiirama barbaadaa jira. Namni kun haaromuu barbaadaa jira. Namni kun Waaqayyo biraa waa argachuu barbaadaa jira. Sababni isaa warroota hin qaqqabasiitti marfan kana keessatti barateera waan ta'eef. Waan gurguddaa argeera waan ta'eef. Waan argee hin beekne arge. Saa'ol kun nama cimaadha, nama jabaadha, nama akkasiidha jedhee eeyyama fudhatee waan hundumaa gochuuf namni tokko dhaabbachuu danda'u hin jiru. Butatee deemaa jira. Garuu cimaatti dhufe. Ameen. Jabaatti dhufe. Ani jabaadha godhan beekaa ta'e kanatti Yesuus dhufe. Haleluuyaa. Abee buuffiise Waaqayyo. Kanaaf jabinni isaa kaleessaa akka inni gatii hin qabne argeera Saa'ol. Guddummaan isaa kaleessaa akka inni waa tokko waamuun argeera. Ciminni koo inni jedhee dhaadatu sun waa tokko akka inni gatii hin qabne argeera. Isa duwwaa miti. Warri sochiin adeemaniyyuu bitaatti gadi. Sagalee guddaa dhaga'u, dibdi guddaan gara buusaa arganiiru, waan saasaaniif galuu dhiyeessu qabaniitu gara Waaqayyo sargatti geessan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf obboloota koo daandii kee jijjiirradhu jedhe Waaqayyo Saa'ol. Haa jijjiirradhu. Karaa kaleessa irratti beekamu irra adeemu. Kaleessa obboleessi kee obboleettiin kee maal akka si beeku, daandii maal akka si beeku na beeku. Daandicha haa dhiisu. Sobarratti beekamnoota dhugan adeemu. Ammeenya irratti beekamnoota irraa godhu. Jalina irratti beekamnoota irraa godhu. Gara karaa Waaqayyo nu agarsiisa irraa adeemu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iddoo kanatti Waaqayyo waan Saa'oliif godhe lammaffaa maalidhaa? Karaa kee jijjiiru. Ilaalcha kee jijjiiru. Yaada kee jijjiiru. Namni gaafa sammuu isaa yaadni isaa waan baay'eedhaan guutamee jiru obboloota koo waan guutame sanaa oofama malee waan biraa namni itti musin dhaga'u waan sagalee Waaqayyo itti musin dhaga'u maaltu nu oofaa jira maaltu nu fuudhee dhiigaa jira maaltu nutti karaa agarsiisaa jira obboloota koo dhaabbadha alaalaa kuma Saa'ol wanta inni guutamee adeemu waan biraadha arra wanta isa mudate immoo waan biraadha Saa'ol jaallatee miti yookiis immoo barnootaan argatee gara gooftaa dhufe miti humnuma guddaa mootummaa deemuudhaaf dheebee Waaqayyo buusee deebise. Haleluuyaa. Humnuma guddaatiin Waaqayyo isaanii mul'attee mala buusee deebii gara karaa kottee akkas nutti deebi'u. Nu deebisaa jira. Kanaaf nus karaa irratti beekamnu irraa adeemnu. Inni sadaffaan wanti Waaqayyo Saa'ol akka godhu bisatti himee nama Waaqayyo kadhatanii ta'u. Nama kamillee Jadi baru saja jalan ada berada. Nama kan? Nama Waaqayyo kadhatu. Meesni fandu bisa. Kudhani kudhada sagal kudhani kaachisee si bisa kase. Bakkuun Anaaniyaas jedhamu tokko immoo Damaasqoo ture. Gooftaan mul'atatti Anaaniyaas ittiin jennaan inni immoo kunoo asan jira yaa gooftaa jedhe.
Gooftaan ta'e gara karaa sirriin jedhamuu dhaqe nama biyya Tarseesii maqaan isaa Saa'ol jedhamu tokko mana Yihuudaasiin xiyyaafate. Kunoo inni kadhatatti jira. Inni ati Anaaniyaas isa bira dhuftee akka agartuun isaaf deebi'uuf harka kee utuu isa teessuu mul'atatti argeeraa jedhee. Anaaniyaas garuu deebisee yaa Gooftaa namichi kuni Yerusaalemitti warra siif qulqullaa'an akka inni laate waa'ee isaa nama baay'ee irraa dhaga'eera. Asittis warra maqaa kee waammatan hundumaa qabee hidhuudhaaf luboota warra hangafoota biraa aboo argateeraa jedhee deebisee jedha. Haleluuyaa. Meeraan akka kanatti wanta Waaqayyoo fi Anaaniyaas gidduu ture kan argitanii Waaqayyoon Saa'ol kanaan filateera. Saa'ol kun nama akkamii ture kalees nama ari'u, nama tumuu, nama dararu, nama baay'ee dhamdeenyi isaa Waaqayyo garuu filateera. Ameen. Anaaniyaasoo maal kompileetii godhaa jira. Akkumatti gara namicha kanaa dhaqinaan jettati akkasumatti morma yaa dhaqine jechuuma morma jechuu isaa dhabdata. Caafamne malee morma yaa dhaqi maalumaaf gara nama kanaatti na ergita. Seenaa nama kanaan odeeffadheera, seenaa nama kanaan dhaga'eera. Namni kun nama namoota kee ari'atu, amantoota kee nama ari'atu, nama waan hamaatiin guute, ammeenya baay'ee qabu. Akkamitti fuula namicha kanaa dura dhaqee dhaabbatu naan jetta jedheetu dubbata. Waaqayyo nu gargaara. Har'a baay'ee keenya yeroo nuti Waaqayyoo kadhannutti dhaqi beekiif kadhuuna jedhee nan didamoo fudhataa jirata. Mee ammoo keessattuu walii keenyaaf fudhatanii beeku. Otoo qabaataa Waaqayyo kan jedhu haafu. Maaliif iddoo kanatti Waaqayyo Anaaniyaas hin qabatu. Anaaniyaas kunidha. Kan sina jaabu Waaqayyo gaafa gara keenya dhufu obboloota waan ta'eef beektu tokkoon waan gochuu mul'atu hin dandeenye tokkoon gara keenya dhufu. Anaaniyaas kun nama kana sirriitti beeku odeeffatee waa'ee isaa dhaqii namichuma akkanatti ittiin jedhe Waaqayyo akka uummatni maqalee jennu iddoo kana. Waaqayyo abaluu qabdu jennaan baay'een keenya yoo jenna. Mana namaa dhaqii Waaqayyo akka yoo jennu baay'een keenya ni ciisan jaallannu obboloota. Garuu Waaqayyo dhageenyaadha. Nus immoo warra hojjettoonni Waaqayyo mana keenya kan simadhaa. Namoonni Waaqayyo gaafa gara mana keessanii dhufan waa baatanii dhufu. Anaaniyaas maal baatee hayyina baatee humna jaamaa ija godhu baatee humna dhukkubsataa fayyisu baatee Waaqayyo biraa ergamee dinqii gurguddaa akka isaarra jira. Namichi Yihuudaas jedhamu suni Anaaniyaas mana konseentu hin jenne hin simate gaafa simatee fayyinni eenyutte Saa'olitti maatii sanaa keessatti kadhatee namni sun hin fayyisu. Namoonni Waaqayyo obboloota Waaqayyoo simadhaa. Waan salphaa sanatti fakkaatu waan wal beeknuuf hin jedhina. Raajiin biyya isaa keessatti maal ta'e gooftaan Yesuusiin maal godhe akkasii godhina. Waan wal beeknuuf walitti quban qabnu, waan wal beeknuuf bakka walii kennu dhiisuu qabna. Maaliif walii kennuu qabna? Maaliif nuti yeroo wajjin jiraannu nama foonee rakkoo qabu sokkee akkuma sila siniin jedhe si'a waa'ee kanaa dubbachuuf kaanatti garuu namicha itti kan dubbatu. Kana beeka. Yeroo waa'ee koo dubbachuuf dhaabbattanitti waan dubbattaniif hin yaadda'inaa jedha Maqaan Qulqulluun. Ananitti ka waan barbaachisu waan sinii ta'u kan sinii kennu Waaqayyoodha. Mee fakkeenya tokko sinii kenna akkamaan sinii galuudhaaf. Beekii gaafa kiiboordii kana rukutu sagalee barbaada beekiitti baafatanii ture kun hin jiru ta'e garuu homaa tokko hin hojjetu. Meeshaan kun yeroo rukutamu sagalee nuuf ta'ee tokko kan ofirraa bu'ee waan ifatu godha. Meeshaan kun garuu yoo namni rukutu jiru ta'e qodaa mala dhumaadha. Ana akka kanadha Waaqayyo. Sinis akkasuma. Anatti fayyadamee Waaqayyo sitti dubbata, sitti fayyadamee Waaqayyo itti dubbata. Kanaaf waan keessaa booke waan abaluu keessaa boo jettanii eeginaa isin jala darbaa Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas dubbata jettanii Waaqayyo. Iddoo kanatti Anaaniyaasiin kaayilanii jedhe namichi kun kadhatatti jira. Yeroo mana Yihuudaan ta'e seena sana guyyaa sadii otuu waan hin nyaatiin waan hin dhugin ture Saa'ol. Yeroo ture sanatti immoo Waaqayyo kadhachaa ture. Waaqayyo immoo mul'ata kenne. Mul'ata maal jedhu isaa kenne? Bakki Anaaniyaas jedhamu kuni dhufee akka inni ija isaa harka isaa kaa'ee kadhatee keenya isaa banamu mul'ataan argeera. Waaqayyos immoo Anaaniyaasitti maal agarsiisa? Suma kana agarsiisa. Akka inni dhaqee
برضو مني ساول كنا بكسر خايف كده توفي واجب سنتي أركتني يروح كأنه ملا كذا يروح كأنه بلو تكو وانا كذا كذي جرو تفات أمين في ملا أنا في مقول تجابوا واتيوني بايع سكوت كار أبونا بي أنا واي نما بسمعين ما رجع جابوا واتيو وجه ولا تسنو واتيو وانا في ملس أنا واتيونا واتيون بربادل سوابر بوليو يروح واتيون كأنني واتيو وجه والبر أنا واتيو تسمون تسمو أنا تسمو نما كذا كذا إني أتبان مقايا سوسكريستوس أكبر تسيوكيسمو أكلمسو وجيه كموتا سجلوا مسكنا سليدا يلين سيرو بتكسر أنا يا أذكر ديمسي يا بوستا نمشي يروسالم تورسيل كلنا كم كم إلاك واينا نم باير رجال أسيت تسور مكاجي وامتر هم ما كبيه إنورا بيبوت ورا بيبوت كرام برجتير بوستا تجارو أكيد إني أولي بوتي إذا ورث سبوا أيوة نتاين رت موت رت نموت سراين رت من أكو بيكسو أب أني فو أتلا هاليلويا وأيوة نمشي ساتكجر تكون نريجت واي زاي مبايع كاسر تلو بتكون نما نفواسيلا ما لكن تشالان بيك واي ناس جوابا دي أنا بيك واي زا أما بايع إنك يسكلي سادي ولد تكبر ميلا شيء جاب تلا شيء يكبر أدري مچايا لا نكتي نبغى نكتي نمشي واقعي جيسي ربو مثيره نمشي كوكاية كيميا بساولي نبيو كلي سادي بيك ساول سكون سنمانيا ساول سكون سنماني ساول سكون سنمانيا ساول سكون سچنما أبي نمانيا بيك تكنا بيك ساولي واقعي برضو بيجي تنير أتوانا نيا ساول إني رسي واقعي يوم بيو تاو ساولي واقعي كدين كيو جلتي فرقت ميواته نمانيو ألا أنا نيا درس ساول بوفتا بير إيجو آدم بابا أتكون بتمنى واقعي يوم كيسة جلو Orang cari sambil nulis sejarah itu tadi boleh anjir, itu ini juga boleh ujian lagi. Akan berusaha disebut. Hari ini sawal pun bak keperti baik ke ina apa yang mau jadi. Wah ini cikgu itu wah ini seharga, yor kita kau semana apa jadi kabar itu fakta. Misalnya orang kaya ada. Ibu mak, karena anak-anak semua itu polisi itu. Aku saya nama Fatira, nama malah itu. Akan dimuat terberat, guru-guru terberat, orang beberapa ni jauh dari terberat. Makapo akan dirubah, akan diwayat ke begitu langsung nama difuatkan ada itu. Awal itu sekali ini, makawa itu bukan akan langsung, akan orang akan ugawa tu wahai Yusuf. Wahai itu kan akan diperlukan yang itu dalam kamulah tu. Paulus untuk silir karena imajinasi, mal boleh kaya imajinasi. Ambilnya boleh sah boleh imajin ramu, wahai boftu mawat ayu, boftu mawat ayu, jadi mawat ayu, wahum dia bercuat ayu boleh imajin sah. Dubi sekali mawat ayu sejadi mungkin ramu boleh takut, wahai ambilnya boleh kini boleh sah saja. Wahai itu agar kah? Garu wahai ayu sah oleh dosa nak akan dipelajari dia ni akan dimaksud begitu. Ini semua dapat fikir, Yesus Kristus boftu aja itu, orang berdamas pasal kisah tidak suai kali. Dalam dua kayu baru. Jauh kayu itu ada kayu ujian ada yang saya gantu. Kayu wang ujian situ, situ mulai saja. Kisah tu mam lak kayu biasa tak kan jauh dah tahu kayu sawal itu berapa. Jadi sadi ujian kamu tadi jadi sadi lapor satu atau korang kan jauh ni di sini bisa di era akhirnya. गोपिच का असमालकन पावलोस सियागे लगते जबान यरूशलेम अना अब गाबात अब तक मंदिरों में अना गाबाउन सीटिन ताआत इंजन मान ले सीजने इजबेस ओबलेस के लिए पैसा तौर में यूनिवर्सिटी और शायद बिसु इजे जबा शौकन कम मुझे बताते रहे अड्डोन बात युवान ने सा ओलिंजन पावलोस इंजने लब ए जबेस सखाई Aku mah Yerusalem kesakan switching ta emak aku betul batte amma semua biar rumah kata acet takkan betul saudari itu jadi itu Yerusalem itu betul kalian luar kan senaja biro nanti mana pakawaran ibu bagi kesat itu lupa doa dia Yerusalem ini nama orang rasa juga kami sudah berpamit apa beti
waaqayyotti mul'ata akka kennee waan kana dhiiga tokkodha. Maali annisi jaroonni isa qabanii jiran itti wacaa jiran kun gosa lama namoota gosa maatii gosa lama rummaa gosa lama namoota qaban akka ta'an argee waaqayyo wannaa kana kennee yoo guutusaa dubbattan fariisota hadisa dubboota ta'uu isaanii bara inni immoo fariisaadha. Innaan akkasitti jedhe hubatee jedhe ani fariisichadha. Garuu immoo sagalee misiraachoo Yesuus Kiristoos waa'ee keenyaa fi inni du'ee du'aa hiikaa jedhee dubbate sana isinitti buukoonni fi dararaa kan argaa jira malee jedhee yeroo inni dubbatetti warri fariisotaa warri saduuqotaa garaagarummaa ibsuusaa ibsuman. Akkasitti waaqayyo immoo isaanitti bidduutii baasee gara mooraa waraanaatti geesse. Akkasitti waaqayyo baase. Waaqayyo goloo tokko gaafa Yesuus Kiristoositti qabamee sochirraan taanu karaa nu agarsiisa waan baay'ee nu hubachiisaa ta'e. Hafuurri qulqulluu waa addaan baasee kan ilaaluuf nu godhaa deemu galanni waaqayyo baatu. Egaa dubbii sagalee waaqayyo yeroo jirraan barannu goloo tokko waaqayyo waan gochuun siif ta'u sitti hima kan jedhu. Wanti waaqayyo akkasiin gootan akka ni gurgurtimu. Inni jalqabaan waaqayyoon ari'achuuf dhaamudha. Waaqayyo ari'achuun gaarii akka ta'e dubbii sagalee waaqayyo itti jira. Kallattii keenya deemsa keenya ilaalcha keenya yaada keenya akkamitti jiruu qabnu nama kadhataa akkamitti ta'uu qabnu laphee akkamitti jabaachuu qabnu dubbii sagalee waaqayyo gootummaa waaqayyo jabina waaqayyo beeksisu dubbachuu akkamitti. Akkasuma waaqayyo gara kanatti kan nu fide waan gurguddaa kun godhee waaqayyo ulfina isaatti mul'isee saawolitti nutti illee mul'iseera. Waaqayyo hafuura qulqulluun isa fuutee ija isaa banee cuuphee hojii kan isa keetti. Galanni waaqayyo haa ta'u. Kanaaf obboloota koo yeroo hundumaa waan waaqayyo dhaggeeffata. Waaqayyo hojjetan. Haa jiraannu ergaa godha guddaa eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisumee mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon wal wajjin gabaabsinee kadhanna. Haleluuyaa. Waaqayyo obboloota koo dubbatee dubbii isaa faana jira. Akkasumaan dubbii sagalee waaqayyo dhufee deebi'u. Waaqayyo waan godhee qaba waan dubbatee qaba sababii malee kanaaf ni yaada keenya ilaalu. Saa'ol iddoo kanatti waaqayyo qabee gara isaatti deebisee fayyinas argatee jireenyas argatee waaqayyo itti hojii gurguddaa hojjete nama kaleessa nama ari'atu nama kaleessa nama dararuun har'a waaqayyo gooftummaa isaa guddummaa isaa biyyoota biratti mootota biratti gurguddoota biratti beeksise. Waaqayyo siinis naanis kan fudhateef kanaaf waaqayyo waa malee dubbatu waaqayyo akka inni dubbatuuf mee wal jiraan waaqayyo ni kadhanna galanni waaqayyo ba'a. Yeroo hojii hundumaa eenyuun akka argachaa jiru waaqayyoon ala ittiin nuun jedhee ilaalcha keenya akka jijjiiruu barbaada daandii jijjiiree kana kee deemuu dadhabbii kee deemuu barbaada mee ilaalaa viidiyoo isaa dhaggeeffadhaa yeroo biraas. It's a live application. Jireenya keenya keenya applyable waggaa kana. Wow, jennee waan ishmeeti. How I will exercise this message. Waldaa keessa bara dheeraa jiraachuun itti guddaan jedhamudha. Har'a waaqayyo nu gargaaruu barbaada, har'a waaqayyo nu jijjiiruu barbaada, har'a waaqayyo ergaa qaba waldaa kanaaf. It's a turning point. Jijjiiramuun barbaada. Taarikni kun jijjiiruun barbaada jedhame yaada keessan keessatti. Turning point dhufeef namicha kanaaf. Karaan deemaa jirurraa jijjiire. Lallabni isaa yaada isaa hafuura isaa jijjiire. Oo Kiristoos miti mataa kootu makkaradhaan. Maqaa Kiristoosin ergaa kana booda yaadi koof akeekuu maqaa isa jijjiirame haa ta'u. Maal gochuu barbaadna waaqayyo? Maal gochuu barbaadna? Addee gallee waldaadhaan addee galuu miti. Waaqayyo yoo dhageenyeera yoo ta'e, yoo riili dhageenyeera yoo ta'e, waa gumaacha goonu barbaadna waldaa keessatti. Yoo dhageenyeera namni kun waan dhageef waa gochuu barbaada. Har'a akka manaamsin. Dhagaa jirra. Dubbii waaqayyoo dubbachamaa jira. Gooftaa Yesuus barbaraan maqaan kee galateeffame haa ta'u. Ergaan dubbatamee waa'ee obboleessa keenyaatiif si galateeffanna. Maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Dubbii gara isaa isaarra keesse yaada isaarra keesse jireenya keenyaaf furmaata kalaatu gooteetta. Eeyyee ni dubbateera. Kana booda gahee waaqayyo gahee kan kootiif kana obboloota kootiif. Yaada dilaqee isaarra keesse haasa. Gabaatti baasee ni gurgurate yoo barbaadde fudhaa miti ergaa inni qabu dubbachuu waan
Nuti garuu yaa Waaqa baay'een keenya dinkata kejaadhaaf nu hiikuu dandeenye. Baay'een keenya gaarii dandeenye. Garuu gooftaa dubbiin dubbatu dubbiin dhageenya dubbiin guyyaa tokko firdii keenya dura dhaaba. Nan jedha maqaa ishee ilaalchi waldaa kana, karoorri waldaa kana, galmeen waldaa kana, maqaa ishee ergaa dubbatame kanaan jijjiiramni addaa kan beekata. Mahadira radaba sidia akkuma dhageenya yeroo hundumaa dhageenya. Yeroo hundumaa dubbatama. Yeroo hundumaa haasa'ama. Yeroo hundumaa waan baay'ee ta'a Yesuus. Achuma jirra, achumeedha. Maqaa ishee nan jedha. Waldaa kana keessatti hojiin kee humnaan hojjetama. Akka afura qulqulluudhaan guutamtuuf jedhe. Iji keessa lammatta akka banamuuf jedhe. You give another opportunity to open his eyes so he needs to feel the Holy Spirit. Hawwinsa inni guddaan akka afura qulqulluun guutamtuuf jedhe. You gave him chance. And again, chance laate ammas carraa amma chaachinu kenname. Oh, waldaa kanaaf carraa kenname. Akkuma Saa'oliif carraan kenname, carraan naaf kenname. Chance addaan naaf kenname. Chance kana sin darbin garaa qorraas kana chaachinu. I received this message. That they were asking a child. Malan akat carra Allah makana. Gerasa debin. Ammas afro kullulan akat budabtu. Ammas ijake akabanamu. This is a very strong and emphasized message. Again, again. Tune ammas. Oh, galato Yesus. Hello, galato Yesus. Ammas gara walda kana dal teknologi abda gala to Yesus ammas obule sa ko dem seman na kene abde obule to ko nek ma de obule to ko dem maksan abde gala to Yesus ul fadu Yesus ikare ya dina karoli dina gal matabe ya dina kharat ta Yesus karoli fe dina dibu mataru khay endi ko na fe Yesus amma mo gabra anu fe Yesus ammas carraan beektaa ijiko abana kuma chakku barban na berboli ke dorman we don't need any dormant members of the congregation of Jesus. I don't want to see the dormant no culture, ritual worship, ritual service, ritual attendance. We don't need Lord Jesus. In barban Jesus spirit filled the karte afu quran kan buta am to dorman am to tam kasi wal ta kan kesan buta ya afu to ni akasi wal ta kan kesa kan buta ya Dirni dormant ko chumar pada, dirni awal ego kas, ritual ko chumar pada, routine kare dire chumar pada, routine dire kale sa, dire engedda, dire ya gal ko gat nemu im barbado